kabajamtoota hordoftoota daawwattoota Gatii akkam fayyaa nagaa jirtanii ani galanni haa ga'u asinillee nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaato har'a sagantaa wayii qabadhee dhiyaadhee jira akka na waliin hordoftanis isin jedhe. Egaa sagantaan har'aa kun maal isinitti fakkaate kabajamtoota keenya yeroo ammaa kana jechuudha akkuma tamballaayinii kanarratti ilaalaa jirtan gatiin konkolaata amma gurgurama jiru isa san isiniif ibsu yaalan jira waan ta'eef isin hunduu jechuudha warreen specially bituu barbaadan warreen konkolaata bituu barbaadanii ta'u garuu sistemii kana see bilbila abbaa makiinaa gurgurtaa dhabdan akkasumas immoo makiinaa kamtu akka isini wayyu akkasumas immoo makiinaa kamtu shaggaa akka taane kana hunda jechuudha qabadhee dhiyaadheera waan ta'eef isin hunduu jechuudha akka nu hordoftan isin jedha. Sanaan duratti hordoo daawwattoota kiyya akkuma beektan YouTube kiyya irratti Gatii kan jedhamu jechuudha subscribe gochaa ta'u akkasumas immoo notification takka hin jirti notification san jechuudha gochaa ta'u jechuudha isin hunduu akka nu hordoftan isin jedha. Yoo YouTube kiyya yoo kan immoo video kiyya yoo jaallattan jechuudha harka akkana kana eessa ta'u yoo na dibbatan illee akkana gochaa ta'u akkana gargaartan na hordoftan na deeggartan isin jedha. Tolekaa karaa sagantaa kiyyaattan gaddeebi'u. Egaa daawwattoota keenya gatiin konkolaataa maqaan ishii jechuudha Toyota Corolla jedhamu modeeliin isaa 2005 modeeliin isaa 2005 maarshiin isaa automaatikii kan ta'e jechuudha. Akkasumas immoo taargaan isaa ogaa maxxanfamee jaalama kan darbe jechuudha. Qarshiin isaa walumaa galatti kara 1780 akkana isa kana bitachuu ni dandeessanii jechuudha. Wanti hunduu kan dhume jechuudha taargaan kan laxxafame kan maxxanfame akkasumas waraqaan adda addaa kan mallattaa'u hunduu kan dhume waan ta'eef walumaa galatti kara 1780 waan ta'eef isin hunduu akka warri barbaadan akka bitattanis hin jedhe. Egaa gatii konkolaataa kana natti himtee jirta garuu akkamta argachuu dandeenya yoo naan jettan bilbilli abbaa makiinaa kana waan jiruuf bilbila kana qabadha 09 10 09 51 81 irraan isinii deebi'ee isinitti himaa 09 10 09 09 10 ammas 09 51 81 bilbiltanii too abbaa konkolaataa kana gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Inni biraa inni lammaffaa immoo gatiin konkolaataa maqaan ishii Hyundai Atos jedhama. Hyundai Atos jedhama. Modeeliin isaa kan bara 1997 kan jiru jechuudha. Maarshiin isaa automatic transmission jedhama. Automatic jechuun maarshii tokko lama sadii kan isa osoo hin ta'in yeroo takkaan automatic jechuun D jechuun drive jechuudha. Akkasumas immoo marshii fuulduubaa yoo gootu immoo R kan jedhamu reverse jechuun karaa duubaa jechuudha. Automatic marshii jedhama inni kun jechuudha walumaa galatti. Isa inni kun walumaa galatti maalidha qarshii kara 270 gurguramaa jira jechuudha. Bilbilli abbaa konkolaataa kanaa immoo 09 11 95 85 akkasumas immoo 09 11 03 95 abbaa konkolaataa kana gaafachuu ni dandeessan jechuudha kabajamtoota keenya. Inni sadaffaan immoo konkolaataan biraallee ni jira. Gatiin konkolaataa maqaan isaa Toyota D4D Haffan jedhamu. Toyota D4D kan jedhamu jechuudha. Modeeliin isaa kan 2001 ta'e maarshiin isaa maanuwaalidha. Maarshii tokko haga 5 kan qabu tokko 2 3 4 kan 5 isa jedhamu konkolaataan kun Europe standardiidhaan kan hojjetame. Gatiin konkolaataa karaa kana jechuudha 690 kan gurguramaa jiru. Bilbilli abbaa makiinaa kana immoo 09 11 03 95 97 akkasumas immoo 09 11 95 95 85 bitachuu yookaan immoo information adda addaa gaafachuu
ni dandeessan jechuudha kabajamtoota keenya. Inni arfaffaa asirratti garuu akkuma beekamu daawwattoota keenya information kana jechuudha warra Addis Ababa keessa yookaan immoo Finfinnee keessa jiran jechuudha bilbileetoo gaafadheetoo information isa walitti guuretan information ho'aadha waan ta'eef isin hunduu keessi keessan yoo fedhe jechuudha konkolaataa bitachuu ni dandeessanii jechuudha. Inni arfaffaan gatiin konkolaataa maqaan ishii Toyota Vitz kan jedhamu yookaan immoo hin beektan isin hunduu maqaa Vitz jedhamu isheen isin hunduu hin beektan waan ta'eef modeelli ishii kan bara 2000 tokkota jechuudha maashinii isaa automatic transmissioniidha. Gatiin konkolaataa kana 470 gurguramaa jira yeroo ammaa kana jechuudha. Kan hojjete used garuu birrii 470 gurguramaa jira jechuudha. Bilbilli abbaa kana 0911 95 akkasumas 0911 03 95 97 abbaa konkolaataa kana gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Inni shanaffaa immoo Suzuki Clario kan jedhamu modeelin isaa 2010 maarshiin isaa immoo maanuwaalii jedhama. Maanuwaalii jechuun marshii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa isa jedhamuun jechuudha. Manual transmission jedhama. CC 1000 qabdi, silindarii 4 qabdi, motorri ishii jechuudha. Amma kan gurguramaa jiru garuu gatiin konkolaataa kana 490 gurguramaa jira jechuudha. Egaa kana inni bira warroonni makiina kana alatti jechuudha wanta biraa bitachuu barbaadan fakkeenyaaf TVS bajaji warreen bitachuu barbaade yeroo amma Ebola bajaji kan jedhamu ni jira. Yeroo amma kana jechuudha bajajoonni lama kun oomishamaa jira waan ta'eef TVS fi Ebola dha. TVS yeroo amma haaraan jechuudha 185 fi birrii 500 gurguramaa jira. Kan ittiin fayyadame immoo used kan ta'e immoo kara 160 gurguramaa jira jechuudha. Ebola bajajiin immoo inni haaraan jechuudha garuu amma yeroo ammaa kana korona ilaalchisee ta'u cufamee jira waan ta'eef fuulduraaf garuu Ebola bajajiin baay'ee guddiidha. Inni kara 200 akkana itti gurguramaa jira jechuudha. Garuu baay'inaan jechuudha kan baay'ee namatti mijaa'u TVS bajaji waan ta'eef 185 gurguramaa jira waan ta'eef isin hunduu bakkuma jirtanitti bitachuu ni dandeessan. Egaa kabajamtoota keenya ani akkuma beektan makaanikii bajaajii, makaanikii makiinaa guddaa, makaanikii isa makiinaa xiqqaa waanan ta'eef gaaffii adda addaa yoo qabaattan fakkeenyaaf yeroo ammaa kana bajaajii kamtu nama wayyaa bajaajii TVS dhamoo Ebola dhamoo kan jedhamu isa kana yoo gaaffii qabaattan jechuudha na gaafachuu hin dandeessan. Bilbilli kiyya 09201779 irraan deebi'aa 09201779 gaaffii adda addaa yoo qabaattan natti bilbilu yookaan immoo WhatsApp, Imo, Telegramiidhaan bilbilli amma isinitti kun hojjechaa jira waan ta'eef gaaffii na gaafachuu ni dandeessan. Especially bajaajii irratti, especially bajaajii haaraa bitachuu istaniitoo bajaajii arogee yookaan immoo used kan ta'e jechuudha yoo bitachuu barbaadan electrical party isaa yookaan immoo engine party isaa motor party yookaan immoo kutaa motoraa isaa yoo na gaggaafachuu barbaadan bilbila kanaan na gaafachuu hin dandeessan. Toora Telegramiitiin, toora Imotiin, akkasumas immoo toora WhatsAppitiin na gaafachuu hin dandeessan jira. Kabajamtoota keenya egaa ani informationii kiyya har'aa asumarratti dhaaba fixee jira. Yoo barbaadan bitachuu hin dandeessanis hin jira. Egaa inni biraa kanuma wannan gaaffii yoo qabaatan natti WhatsAppiidhaan, Imoodhaan, Telegramiidhaan natti haasa'uu hin dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo egaa daawwattoota keenya haga ammaatti kan isin dhiyeesse isin hundaafuu galeera jedhee nan yaada. YouTube kiyya irratti Didaatiib kan jedhamu irratti jechuudha. Subscribe gochaatu, like gochaa, share naaf gochaatu jechuudha. Akkana na jajjabeessatan isin jedha.
Isindu torban gaarii isiniif haa ta'u. Guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa isin jedha.